Viidiyoo kaleessa sabboontuun qillaqisirratti fayyuun irra deebitee waa'ee isaanii yookiin immoo akkamitti akkanas isaan turan dubbattee jirti jechuudha. Gaafa itti ilaallu viidiyichi ni fakkaata. Haalichi isaan itti wal simatanii fi haalichi immoo viidiyoo keessatti ilaallee yookiin immoo ija jaalalaa keessa galchinee ilaallu gaafa dhufnee itti madaallee ilaallu ni fakkaata akka fayyoon jettetti jechuudha. Egaa akka isheen jettettis yoo jennee akkamitti inni akkas gochuu danda'e sababni isaa walumaa galaniiti yoo ta'e gaafa isheen gadi baatee alaa deemtee ol deebitee viidiyoodhumayyuu waraabuu yoo barbaadde qoyi ala turii jedhee raawwatee ija ishee hidhee hanga mana keessatti deemanii ilaalanii maal jedhanitti inni hoo maaliif kana gochuu dhaqe erga fedhan qabaanne. Garuu immoo yoo itti yaadnee jennuti yeroo ammaa kanatti fayyadamaa jira waan ta'eef namni waan biraa miti nyaata guyyaa tokko argachuudhaaf iyyuu waa baay'ee gochuu danda'a. Waa baay'ee ta'uu danda'a, waa baay'ee gochuu danda'a. Nyaata yeroo takka nyaattuuf jechuudha. Maaliifin nyaattu malee hin jiraattu waan taateef kanaafiyyuu waa baay'ee gochuu waa baay'ee ta'uu dandeessa jechuudha waan sana keessatti. Tayyib amma waan ofii isaatii inni fayyadamaa jiruuf akkuma fayyoon jetteeyyuu gochuu danda'a hin beekamu. So kanaafiyyuu bakkee kanatti inni fayyoo iyyisiisuudhaaf maraachuudhaaf ofiinuu silaa maraataa jirti. Haa maraattu silaa maraatti haa qawwattu uffata haa gattu jedhee akkas gochuu danda'a jechuudha. Kuni namayyuu miti sijjammar jechuudha. Intala kana qofa osoo hin taane namichi miti abbaa kakuu jedhamu kuniyyuu inni mataan isaa balleessa guddaa akka qabu yaadni isaa yaada akkamii akka ta'e tilmaamuun nama dhibu jechuudha. Maal akka inni gochaa jiru maal akka inni yaadaa jiru intala kana qofa bichaa miti kan balleessaa jiru inni illee balleessati jira jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtoota hordoftoota koo nagaan qaba galata Rabbii bakka jirtanitti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniif isiniin jechuu jaalladha. Egaan samoona kana viidiyoodhaan isinitti dhufaatiin jiru haala mijataa keessa waan hin jirreefidha. Daa'ima qabadheetiin jira tokkoffaa immoo gaa'im beektanii araasidha waan ta'eef viidiyoodhaan bahee dhufuudhaaf haalli naaf hin mijanne haaluma kanaan isinitti odeessa jechuudha. Iddoo kana taa'ee waan ani irraa arge tokko yookiin immoo waan irraa dubbachuu qaba jedhu tokko irraa dubbadha jechuudha. Viidiyoo dhaqaquu keessaa maali wanti nan argadhe wantoota tokko bargit akkaataan isaan walitti dhiyeenya isaanii deebisee ammas immoo namni tokko dhiirri tokko dhiira dhiisitee jechuudha. Dubartiin hundi takka osoo akkasitti mana kee faagootee gaafa seeddee bakka baay'eetti gammaddee nama sana dhadhee itti maramtee dhungattee maal jettee raawwattee waan of gootuuf dhabda jechuudha nama sanaaf. Kanammoo geen akkasittiin algaa irratti farrashamee love jedhee raawwatee achirra kaa'amee achuma dhaqanii harkaan akkana qabatanii baay'ee bareeda isaan dhufee ilaalu maalidha kun mana አይነት ፍቅር ነው ታዲያ እውነት እኔ ፈየው ናት እኮ አስታወሰችኝ ጌታን ምን አይነት ፍቅር ነው እኔ እንደው በቃ ተናድጄ በቃ እንዴት እንደዚህ ያደርጋሉ አከሚት ተከነ ጎደን ጀሬራ ወዴ አሬ እራድበቹ ማለ በቃ ይሄን ነገር እንትን ብዬ አላሰብኩም እንትን እንጀነቹ ያዴራ ወዴ እራድበቹ ሳዮኪንሞ በቃ ትዘላለኝም እንደው ይሄ ነገር እኔም ቢሆን እንደዛ አደርጋለሁ እንዴ አራ በእንጂ ኢየሱስ አነዶተ የቹዳ በቃ ገመዴታ ውይ ጀዴ ኤሳ ከዶ ከመከን እንገዴዲ ሱዩነትን ፈካቱ ዋን ይሱነትን ፈካቱ ግን እውነት በጣም ነው የሚገርመው ጌታ ባየቶ ነገር ረምቴ ዱጋቢያ ፈየውን ጀቹ እጅምትሽን እንትን ይላልተ ቪዲዮ sana irrat ኮፒ ጎዳቴዩ ወንዶታ አቺ keessa jiru akkaataan isheen irratti dubbatte baay'ee tokko nagarrame እና ትዝ ስለኝ በቃ ነቲ dhagahame jechuun jaalala keessatti bakka namni tokko edda namni tokko akkasittiin si jaallatee waan akkasii kana si qopheessee dubartiin immoo beektanii jechuudha nuti shamarranii waan xiqqoodhaan goyyoomsan nabar dhugaa waaqa waan xiqqoodhaan jechuudha bakka yoona waan waknoo biliccisiisee garagaraa kana gaafa nu dura qabanii jennaan nu fuudhanii hallayyaatti nu gatuu danda'u. So
እና ግን በቃ ይህንስ achuma lafa gadi ilaalee ta'e lafa laala barisayyuu ol jedhee nama ilaalu argitanitti ol jedhee ishiillee ilaalu in saalfatanatti fakkaata mucattiin ija jabeettidha ijuma akka ta'an akkuma dura nyaaraa addattee dhufte isiniin jedhe ija jabaatte akkas ija baastee isheetuyyuu dubbata isheetiyyuu waa meeqa jedha malee inni bakka mataan isaa lafuma gadi ilaale saalfateeti maaliif yeroo kana irraa fayyadamaa jira jetteetti barka fayyoon didaan immoo jiraan jette jiraanii aga ammaatti jette aga ammaa wajjin jiraadhetti nan beekaanii amalasaa nama meeshaa mana keessatti guutee maal jedhu mitiiti waan akkasii waan macca maallaqii wanta kana kan waan zabanaawii namni godhu kana hin jaallatu inni mataa isaatiin jette mataa isaatiin inni hin jaallatu jette dhugaa dubbachuudhaaf ootee jechuudha so ani akkuma isheen jetteyyuu amma meeqar fayyoon hin beetti amma haala jireenyicha jiraan kana duratti jiraataa ture inni akka nama akkamii akka ta'e waan kana inni hin godhamoo hin godhumoo kan jettu gadi fageessitee beekuu dandeessi jechuudha hin beetti maaliif yeroo dheeraa wajjin jiraatteetti waan ta'eef naannoo waggaa 8 moo 10 moo waan akkasii wajjin waan jiraatan natti fakkaata yoon dogoggoruu baadhee bakka waggaa 8 yookiin 9 wajjin turuun isaanii oolu jechuudha. Bakka 8 kana keessan darbani erga waliin jiraachuu qabani. Inna oggaaga kana namni waliin jiraate gaa nama wal beeka sirriitti istira walii namni kun waan yaada akkamii akka qabu wajjin isaa hojii akkam akka ta'e wanta akkamii akka isa gammachiisu waan akkamii yeroo nama taasise nama isa gammachiisu hin beettiif jechuudha. Geen namni akkuma kaleessaa sanatti na fayyuu atis hin dogoggoriin ammoo tumasi deeggaraatii jiru osuma waan kanaati dhugaarratti hundooftee waan kana gadi fageessitee ilaaltee waan kana irraa hojjatte garuu oduman kanaan yaadicha kee kana fudhadheetiin si deeggaraatii jiru dhuguma intalli kun alatti gadi baatee raawwattee irraa viidiyoo waraabdee ofirratti deebistee je'ees yoon murteesse maaliifi inni akkas godhe kanan jedhu nan yaada. Ammas immoo jireenyi kaleessa inni si faana jiraataa turee fi jireenyi har'a inni itti jiraachuuf deemaa jiru haalli isaa sammuun isaa wanti hundi isaa haaromuu danda'a hin beekamu jechuudha. Namni akkuma kaleessaa sanatti hin jiraatu hin jijjiirama waan ta'eef jechuudha. Gaafuma nama haaraa argitu gaafuma waan haaraa argitu waan haaraa argisiisaa deemta namni kamiyyuu jechuudha waan haaraa argisiisaa deema. So amma namichi kunis akka kaleessa si faana itti jiraatu osoo hin taane har'a jireenya haaraa intala kana faana haala kanaan adeemsisuu danda'a hin beekamu. Innis taasisuu danda'a waan kana innis taasisuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kana jala murree raawwannee lakkii jiraan waan akkanaan godhu jennee dhiisuu hin dandeenyu jechuudha. Gochuu danda'a ittaawwaqa hin beeknu jechuudha.